waggaa miliyoona 10 dura gosti qocaa guddaan Spendamis Geographis jedhamu ardii Ameerikaa kibbaa keessa jiraachaa ture. Qocaan kun baay'ee qaamaan guddaadha. Gosti qocaa kana yeroo sanitti uumama sodaachisaa ture. Qabeenya namaa mancaasuu fi soorachuufis nama baay'ee ajjeesuu fi miidhaa irraan geessisaa ture. Irra caalaatti ammoo qotee bultootaa fi tiifattoota naannawa inni jiraatu kana jiraachaa jiran irratti miidhaa cimaan irra gahe. Qotee bultoota duraa midhaan ooyiruu isaanii irra jiru nyaatee za'aa muraasatti fixuu danda'a. Kanaaf namoonni iddoo san jiraatan sodaa isaaf jedhanii iddoo kana gaddisanii deeman. Hangi dheerinni isaa ammoo meetira 13dha. Ulfaatinni qaama isaa paawundii 2000 ol ture. Hambaan qocaa guddaa kanaa kan argamu muuziyeemii Ameerikaa kibbaa keessatti. Seenaan bineensota sodaachisoo akkanaa kana yoo qabaattan hubannoo nuuf kennaa jenna. Koomantii jala nu barreessaa.